Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne da'aan sun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Oduu ammeedha yookaan breaking news doonii Xaanaanesh jedhamtu irratti hidhattoonni haleellaa raawwatuun dhagahamee jira. Dabalata oduu kana qabna. Mootummaan bilxiginnaa kasaaraa kallattii hundaan yookaan garaagaraatiin isa mudateen raafama keessa seenuun burjaajaa jira jechuudhaan xiinxaltoonni yaada kennanii jiru. Keessattuu kallattii dippiloomaasiitiin kasaaraan guddaan tibba kana kan isa mudate akka ta'e kan himan yoo ta'u, kasaaraa isa mudate kanaan raafama hamaa keessa galee jedhamee jira. Guutuu isaa isin hin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti godinaalee hedduu keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwatuun hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo kan argate akka ta'e odeeffannoon nu ga'ee jira. Guutuu isaa isin hin kenna. Injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaatiin immoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra. Isin hin kenna. Oduu kaaba Itoophiyaatiin nu geettan immoo kaaba lixa Tigraay irraa uummanni hedduun magaalota garaagaraa irraa gara Baadummee deemuudhaan uummata Eertiraa wajjin hariiroo uumuu fi kan imalaa jiran akka ta'e dhagahamee jira. Dabalata isaa qabna. Oduu biyya alallee qabna. Guutuu oduu kana wajjin isin wajjin ka turu ani Barisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhihaata. Mootummaan Itoophiyaa kasaaraa dinagdee siyaasaa fi dippiloomaasii hamaa keessa galuun raafamaa jira jedhu xiinxaltoonni. Mootummaan bilxiginnaa rakkoo nageenya biyyattii keessa jiru. Akkasumas waraana naannolee biyyattii garaagaraa keessatti deemu mariidhaan furii jedhame carraan yeroo kennamuufitti didee erga carraan gubate tattaafataa jira jedhu xiinxaltoonni. Erga wanti hunduu kararraa maqee rakkoo keessa isa naqee booda burjaaja'uun muddamsuu koree giddugaleessaa walgahii hatantamaa waamee jira jedhu xiinxaltoonni. Keessattuu kufaatii dippiloomaasii hamaa tibbana isa mudatee muddamsuu keessa kan seene yoo ta'u, kunis kan ta'e tokkoffaa adoolessa 22,2025 torbaan dura jechuudha. Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa muummicha ministeera Itoophiyaatiif bilbiluun dibbee waraanaa dhahaa jirtu kana dhaabi. Ameerikaan waan akkasii kana cimsitee balaaleffatti jedheeni ture. Itti dabaluunis waraana eegallaan atis biyyattiinis irraa hin haftan jechuudhaan akeekkachiise. Muummichi ministeera Itoophiyaa kanaan immoo kan mufate. Marii taasifame kanas akka hin gabaafamne miidiyaalee garaagaraa ogguree ture. Lammaffaa adoolessa 29,2025 warri Awurooppaa ministeera muummee Xaaliyaanii erguun dhaamsuma Ameerikaa kana irra deebitee cimsitee akka itti himtu taasisan. Ministeerri Xaaliyaan illee olola waraanaa jalaa bahi komii fi shakkii Isaayyaas wajjin qabdu jaarsummaadhaan furuu barbaanna jettee ni gaafatte. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad immoo ni dide. Muummichi ministeeraa dhimmicha deebiftee gabaafte guyyaa itti aanu adoolessa 30,2025 pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Isaayyaasiif xalayaa erguun hariiroo diinummaa waggoota 30 oliif Ameerikaa fi Eertiraa jidduu ture gara firummaa fi tumsa haaraatti jijjiiruu akka fedhu ibseefi. Inni kun immoo pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii gammachuu addaa badhaasee jira. Itoophiyaaf immoo faallaa kanaa ta'uun labsiin hulaa galaanaa fiduuf lolaanis ta'ee tolaan yeroorraa yerootti labsamaa ture. Haala kanaan mallattoo gaafii jala galuun isaa himamee jira. Walumaa galatti rakkoo nageenya siyaasaa, diinagdee fi akkasumas dippiloomaasii biyyattiin keessatti kufte irratti mari'atuuf koreen giddugaleessaa walgahii ariifachiisaa waamamee jira jedhamee jira. Muddamsuu mootummaan keessa galee kana irratti xiyyeeffatuudhaan xiinxala bal'aa kan kennan keessaa Jawaar Mohammad isa tokko. Innis qabiyyee kanaa olii kanarratti hundaa'uudhaan mootummaan bilxiginnaa kasaaraa hamaa kallattii hundaan keessatti galtee jirti jedhee jira. Oduun itti aanu kun oduu ammeedha yookaan immoo breaking news. Innis doonii Xaanaanesh jedhamtu irratti hidhattoonni dhukaasa banuun dhagahamee jira. Dooniin Xaanaanesh jedhamtu biyya alaa irraa konkolaataadhaan fe'amtee gara laga Abbayyaa geessuudhaaf baatiiwwan hedduu lakkoofsiftee jirti. Ta'ullee yeroo isin naannoo Amaaraa dhaqqabdetti hidhattoonni guyyaa har'aa dhukaasa irratti banuun dhagahamee jira. Erga haleellaan irratti raawwatamee booda raayyaa ittisa biyyaatii fi hidhattoota gidduutti dhukaasni guddaan deemaa kan ture akka ta'es odeeffannoon naannicharraa baate ibsitee jirti. Haleellaan doonii tanarratti raawwatame sirrii miti jechuudhaan hedduun balaaleffatanii jiru.
Oduun itti aanu yuunivarsiitiin Finfinnee bara kana hayyoota hedduuf sadarkaa piroofeesarummaa guutuu kenneefii jira. Boordiin manaajimentii yuunivarsiitii Finfinnee bara kana hayyoota 14f sadarkaa piroofeesarummaa guutuu kennee jira. Sadarkaan piroofeesarummaa guutuu kunis hayyoota kanaaf kan kenname hojiirratti kan hundaa'ee fi qorannoo isaan gaggeessaa turan irratti akka ta'es beekamee jira. Warroota sadarkaa kanarra gahaniin baga gammaddan jennee ni jirra. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli Oromiyaa bakkoota garagaraatti godinaalee garagaraa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuun miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisaa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun hedduu madoon adabuun kaan immoo booji'uun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiisa jedhee jira. Haaluma kanaan kibba Oromiyaattis haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Halkan edaa jechuun hagayya 2025 aanaa dugda daawwaa mooraa waraana mootummaa iddoo addaa diddiimtuu jedhamutti argamu irratti itti seenuun haleellaa irratti raawwateen waraana mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu madoodhaan adabe. Kan harkaan qabus harkaan qabe kan hafte immoo bittinneessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun yookaan mooricha keessaa booji'uun injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana yeroo inni nu gahetti guutuu isa qabannee dhufna. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa Sayyotti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Hagayya 2025 guyyaa tokko dura jechuudha. Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo ganda guutee sooyyamaa iddoo addaa gaara Shumee jedhamutti kan argamu mooraa waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen loltoota mootummaa 4 battalumatti addunyaa kanarraa kan godaansise yoo ta'u torbammoo madoodhaan adabuun meeshaalee hedduus kan hiikkate akka ta'e odeeffannoon gamasirra baate addeessitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun achuma Qeellam Wallaggaa aanaa Qebbeettis har'a waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Hagayya 2025 aanaa Qebbee iddoo addaa Ija Biyyoo jedhamutti waraana mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bakkoota garagaraa irraa bobbaafamte jechuun Jimmaa Horroo fi Harroojii irraa bobbaafamte waraanni bilisummaa Oromoo itti marsuun hadhee ittiidhuun haleellaa irratti raawwateen hedduu isii addunyaa kanarraa godaansise hedduu madoodhaan adabe kan harkaan qabes akka jiru odeeffannoon gamasirraa baate addeessitee jirti. Akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu kan irraa hiikkate akka ta'es himamee jira. AKM 15 bireenin tokko meeshaaleen biroollee kan hiikkataman akka jiran kan himame yoo ta'u loltoonni mootummaa 4 jiratti harkaan qabamu odeeffannoon gamasirraa nu geette ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun Oromiyaa bakkoota garagaraatti har'as lolli itti fufee oolee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garagaraatti haleellaa kan raawwate akka ta'e yoo ibsu bakkoota haleellaa itti raawwatettis injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalataa fi guutuu odeeffannoo kanaa yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Gama mootummaatiin mootummaan bakkoota lolli itti gaggeeffame kanaan wal qabatee odeeffannoo jiru argachuuf yaallus odeeffannoo argachuu hin dandeenye ta'ullee mootummaan gama isaatti tarkaanfii fudhataa kan jiru akka ta'e kan ibse yoo ta'u lixa Oromiyaa Wallaggatti tarkaanfii fudhadhe jedhee namoota 2 irratti miidhaa akka dhaqqabsiise akka ta'e odeeffannoo gama isaaniitti baate ibsitee jirti. Akkasumas meeshaa waraanaa 2 irraa hiikkatus gabaasanii jiru. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetteen TPLF gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu hariiroo Eertiraa waliin jalqaban gara uummataa gadi buusuun tokkummaa uummata uumna jechuudhaan guyyaa har'aa uummata naannoo Tigraay fi akkasumas kan Eertiraa bakka tokkotti walitti fiduun isaanii dhagahamee jira. Haaluma viidiyoo irraa argitan kanaan godina kaaba lixa Tigraay irraa uummanni magaalota garagaraatti fi bakkoota garagaraa irraa uummata Eertiraa waliin walitti dhufuudhaan tokkummaa uumna jechuudhaan baadummeetti kan imalaa jiran akka ta'e odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Kaaba lixa Tigraay irraa jiraattonni Aadii Nabrii Iid Shiraaroo fi Gaash kan ta'an gama Haaloo Seembeel Gazaa Tagaaruu Baadimmee Sheshebiit Shilaaloo Adde Teklaa gubbaa fi gadi Shambukkoo fi jiraattonni naannaa biroo har'a adoolessa 27 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Eertiraa waliin tokkummaa uumuuf konkolaattota fe'umsa ummataatiin hedduun isaanii gara baadimmeetti imalanii jiru. Oduu biyya alaatiin Awustiraaliyaa magaalaa Sidinitti uummanni 100,000 hedduun lakkaa'amu hiriira ba'uudhaan Gaazarraa akka waraanni dhaabbatu gaafatanii jiru.
lammiileen Awustiraaliyaa 300,000 ol ta'an magaalaa Siidiniitti hiriira bahuudhaan mootummaan Awustiraaliyaa Filisteemiif beekamtii biyyummaa akka kennu kan gaafatan yoo ta'u, waraannis Gaazarraa akka dhaabatu gaafatanii jiru. Kaanaadaa, UK, France dabalatee biyyoonni hedduun Filisteemiif beekamtii biyyummaa kennuuf kan deeman akka ta'e kan beeksisan yoo ta'u, Ameerikaan immoo dhimmi kun kan isiif hin liqinfamne akka ta'e gamanumaa dubbataa jirti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture Ambariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarruutti nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.